Abiy Ahmed kan jiru inni immoo ergaa biyya otoo hin taane dhaamsa paartii dhufee darbuu hojjeta waan ta'eef isa kana agarsiisuudhaaf inni guddaani. Isa kana addunyaan sirriitti ni beekaa ni hubata jennee yaadna. Hingalaa fi uffanni miliitarii nuyi uffannu maaliif asirratti agarsiifama gaafa jedhu addunyaan ni hubata. Biyyattii keessatti raayyaan ittisa biyyaa fi sabaaf sablammii yookaan lammiiwwan biyya sanaa tiksuudhaan garasitti paartii biyya bulchaa jiru adeeggaruudha jechuudha. It's unconstitutional. Kuni seer-maleessummaa agarsiisa. Isa kana immoo addunyaan akka hubatuuf uffata miliitarii agarsiise uffateet kan isaan dawaa kan gochaa akkasii agarsiisanii. Kanaaf yeroo ammaa sochii jalqabuun dura miliitariin biyya Itoophiyaa keessatti mirga sabaaf sablammii tiksuu caalaa paartii tiksuurratti kan xiyyeeffate ta'uusaa agarsiisuudhaafi isa kana kallattiidhaan nu waraabama jedhee yaada. Waraabamas jira karaa fuula feesbuukii ijoollee followeroota baay'ee qabaniis karaa garaa garaas wantichi waraabamaa jira. Kanaaf wanticha itti fufuu danda'u baay'ee galatoomaa. Nama asirra baasanii si jedhe hin baasin nama asirra. Stop! Killing Oromo! Student! We demand justice! Justice! We demand freedom! Freedom! Abiy Ahmed is a killer! Come on, Abai! Ethiopian government is a killer! Abiy Ahmed is a criminal! Ila akkana gor meeti lal akkana gor ilal akkana tikko kota asi akkana gor abna shabu Redu akkana baay me Stop! Killing Oromo student! We demand freedom! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must resign! Abiy Ahmed is a criminal! Abiy Ahmed, Ethiopian government is a killer! Stop! Stop! Raping Oromo women! Stop! Stop! Killing innocent people! Nagam! Sagari! Abiy Ahmed is a criminal! Deutschland! EU! Germany! Don't support the killer! Ethiopian government is a killer! Abiy Ahmed is a fascist! EU! Don't support the killer! Stop! Stop! Killing innocent people in Ethiopia! Ethiopian government is a killer! Abiy Ahmed is a killer! The killer!
Let's go. We need justice. Justice. We need democracy. Democracy. We need equality. We need justice. Justice for Hassanu. Justice for Hassanu. Justice for Arab women. Justice for Right here. Arab children. Justice for Arab civilians. Justice. Justice for Arab political prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Free Borana. Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Shamsuddin Taha. 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 Stop. Free Dajanne Tafa. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Sagale. Stop. 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 Germany. Stop. Stop. Supporting Ethiopian killer government. Stop killing Oromo people. Down Abiy. Abiy must go. Abiy must go. Free Abdurrahman Gaza. Free Hamza Borana. Free Bakala Garba. Free Jawar Mohammed. Free Shamsuddin Taha. Free Hamza Borana. Free Masrat Naba. Abiy must go. EU. Stop supporting Ethiopian criminal government. Down Abiy. Sagale down Abiy. Stop killing innocent people in Ethiopia. Jirra. We are Oromo. Abiy must go. Abiy is a killer. Ethiopian government. Abiy Ahmed is a killer. Sagale. Abiy Ahmed is a killer. Abiy must resign. No democracy in Ethiopia.
Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must go. Free Jawar Mohammed Sagale. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Abdi Ragasa. Free Abdi Ragasa. Free Colonel Gammachoo Ayana. Free Colonel Gammachoo Ayana. Free Colonel Gammachoo Ayana. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Haymanot. Justice for Haymanot. Justice for Hachalu Desa. Justice for all innocent people. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Justice for Hachalu. Sagale kaise dinagaw? Oromo. Sagale kaise dinagaw? Olma sama. Sagale mat kaise? Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Justice for Hachalu! Justice for Haymanot! Justice for Haymanot! Free Bakkala Garba! Free Bakkala Garba! Free Bakkala Garba! Free Gammachoo Ayana! Free Gammachoo Ayana! Jawar Mohammed is Oromo leader. Bakkala Garba is Oromo leader. Colonel Gammachoo Ayana is Oromo leader. Sagalee kaasaa dhiiroo kaayyoo dhufnee beekuu qabna. Sagalee keenya maafu sana dhiiroo. Hai namni guyyaa 16-17 hogganoonni keenya nyaata malee nuyi sagalee qusannaa. Itoophiyaan gabarnimaat. Itoophiyaan gabarnimaat. Is the killer. Abiy Ahmed is the killer. Stop! Stop! Killing innocent people in Ethiopia. Abiy Ahmed is the one, a criminal. Stop! Stop! War in Oromia. Stop! 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 Killing! Oromo student! Free! Jawar Mohammed! Free! Bakkala Garba! Free! Colonel Gammachoo Ayana! Free! Yaakov Kabbaba! Free! Hamza Borana! Free! All Oromo political prisoners. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must resign. We demand
justice. We demand freedom. Ethiopian government is a killer. AU, Germany, don't support Ethiopian government. Haya amma sochi goona ufka beekaru walirraa fagaadha dhiiroo meetirii tokko walakka maaliif yoo walirraa fagaanne waan yoo meetirii tokko walakka walirraa fagaanne akkana dheeranna waan ta'eef walirraa fagaadha. Hayyee amma adeemsa sochiitiin sagalee dhageessisuuti akkuma jedhame amma toora qabadhaa wal duraa duubaan deemna baay'eedha xiqqoo iddoon kun waan bal'ateen malee karaa dhiphaarra bahuutti irra adiraa keessan abstaan yookaan walirraa fagaachuu seegaa poolisaayii dhufee nutti deddeebi'ee nu itti himuu qabu isa kana kanaaf amma jalqabuuf jenna. Kanaaf maayikii isa tokko gidduutti nuu qabadhaa abbaan asii dhaadatu achi wal jalaa qabaa. Kanaaf imala keenya jalqabuuf jenna toora gala adaraa keessan wal duraa duubaan deemna. Kanaaf hin dhaadanna. Ethiopian government is illegal. Abiy Ahmed is illegal prime minister. Abiy Ahmed is an illegal prime minister. Ethiopia has no legal prime minister. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. We need justice. 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 Justice for Kanu. Justice for Kanu. Justice for Kanu. Stop war on Oromia. Stop war on Benishangul Gumuz. Stop war on Tigray. Abiy Ahmed is a killer. A killer. The Abiy Ahmed is a dictator. Justice for Oromo. Justice for Oromo. Justice for all Ethiopian nations. Abiy Ahmed must go. Abiy must go. The killer must go. Germany, don't support a killer. Don't support a killer. Abiy is a dictator. A dictator. Filando naka. Hinjiru. Apila magibata. Hirani. Dolgami papaun. Hinjiru. Non-democratic election in Ethiopia. Non-democratic election in Ethiopia. Stop war. Stop war. Addansi raapata. Addansi sika poolisiin amma deebi'ee nutti himuun qabu. Abishtaanni keessan sababa koronaa kanaa eeggachuu qabdanii yeroo tarkaanfattan walitti hin duudina. Suuta deema waliilaallachaa deema addaan siqa. Stop one on Oromia.
Stop! Stop! War on Benishangul! On Benishangul! Stop! 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 Killing! Killing! Oromo! People! People! Stop! Stop! Killing! Tigray! People! People! Stop! Killing! Benishangul! People! People! Justice! Justice! For Oromo! For Oromo! Justice! Justice! For Oromo! Justice! Justice! For Tigray! For Tigray! Justice! Justice! For our leader! Leader! Joy Mohammed! Joy Mohammed! Abba Garba! Abba Garba! Bakala Garba! Bakala Garba! Abba Garba! Abdullah Gaza! Abdullah Gaza! Hokena Kenya! Hokena Kenya! Hamza Maulana! Hamza Maulana! Hokena Kenya! Joy Mohammed! Joy Mohammed! Sip! Sip! Niduna! Niduna! Bakala Garba! Bakala Garba! Sip! Niduna! Niduna! Abdullah Gaza! Abdullah Gaza! Sip! Niduna! Niduna! Stop! Stop! Killing! Killing! Our people! Hayya konkolaataan akkasiin toora galtanii isin jalaa siqaayira malee ariifatee deemuu barbaadee miti. Toora galaa walirraas xiqqoo faffagaadhaa. Hayya amma dhaadannoon afaan Jarmaniitiinidha. Waldalaa Security gidduu galaatti adaraa toora hiriira qabsiisaa ofii keessanii fuuldura qabeessanii miti. Walakkaatti keessa galaa dheeressaatii deema sagalee hamma dandeenye ni qaqqabsiifna. Maayikiin tokko gidduu galaa. Please abstaandi keessan eeggadhaa. Poolisiin isa kana nuti poolisiin kennaa jira. Ofuma keessanii eegaa abstaan. Xiqqoo walirraa fagaadhaa. Walirraa fagaadhaa. Baanerii wal qabatanii jirtan illee distaansii waliin kennaa. Hiriira meetirii muraasaan walirraa fagaadhaa. Xiqqoo hedduminaan jirtu. Sirriitti sagalee keenya nageessifnaa. Isin walirraa fuudhaa guddisaa. Mootummaan xunnuuraa baranni itti dhumu yeroo gabaabaadha. Onnee godhannee Oromoon waan baane hundumaa walla geenyee waliin deemnee hin injifannaa. Yeroo itti xunnuuraan kana booddee Oromoo miidhu dhaabachuuf jira. Oromoon tokkoon kaaneerra sagalee garaa garaa addunyaa irratti dhageessichuuf jirra. Jabaadhaa, onnee godhadhaa, hin qorraa, boree godhadhaa. Dhaadannoo afaan Jarmaniin itti fufa. Ich bin ein Oromo. Ich bin ein Oromo. Ich werde ermordet, weil ich Oromo bin. Gerechtigkeit für Honchalo und Deza. Gerechtigkeit von Hagan und Deza. Ohne Gerechtigkeit in Oromia kein Frieden in Äthiopien. Ohne Gerechtigkeit in Oromia kein Frieden in Äthiopien. Stopp die Tötung von Kindern in Oromia. Stopp die Tötung und Ermordung unseres Volkes. Stopp das Morden der Oromo. Stop this morgen. Oromia ist Einheit. Oromo ist Einheit. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit. Freiheit für Oromo. Ja, andere. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für Jawad Mohammed. Egal
politischen Gefangenen. Wir kämpfen gegen das Regime. Wir setzen für Demokratie ein. Wir setzen für unsere Gleichheit ein. Wir setzen für unsere Gleichheit ein. Wir wollen ein föderales System. Abiy Ahmed ist ein Mörder. Abiy Ahmed ist ein Menschenrechtsverbrecher. Abiy Ahmed ist ein Diktator. Ein Mörder verdient keinen hässlichen Friedenspreis. Abiy hat kein Verdacht mehr. Wir wollen eine Übergangsregierung. Abiy Ahmed muss weg. Ich bin ein Oromo! Ich bin ein Oromo! Wir sind ein Oromo! Ich werde ermordet, weil ich Oromo bin! Gerechtigkeit für Adel und Rechte! Ohne Gerechtigkeit in Oromia, kein Frieden in Äthiopien. Stop die Tötung von Kindern in Äthiopien. Stop die Tötung und Ermorden unseres Volkes. Stop das Morden der Oromo. Stop das Morden der Oromo. Oromuma ist Einheit. Oromuma ist Einheit. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für Oromo politischen Gefangenen. Freiheit für John Muhammad. Freiheit für Makele Karma. Freiheit für Abdullah Gaza. Freiheit für Abdul Kababa. Wir kämpfen gegen das Regime. Wir setzen uns für Demokratie. Wir setzen uns für Demokratie. We demand justice. We demand freedom. Free John Muhammad. Free Makele Karma. Free Abdullah Gaza. Free Masarat Dama. Free all Oromo journalists. Free all Oromo political prisoners. Abiy must go. Ethiopian government must go. Germany, EU, don't support the killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a criminal. Abiy must go.
Abiy must resign. Ayya amma xiqqoolitti sinne adda fagaadhaa poolisoonni ammas dhaamsa kana dabarsaa jiru isiniifis gaariidha gidduutti dhiifama addaan citee ergaa achi dhufedha walirraa fagaadhaa konkolaataan akka gaaffii yookaan isin gidduu distaansii jiraatuuf isin jalaa siqaa jira malee ariifannee deemaa irra miti konkolaataan akka ariifatu gochaa jirtu kanaaf konkolaataa isinirraa siqeera toora galaa dhaabadhaa ergaa karaa poolisaa dhufedha. Kanaaf adaraa keessa walirraa fagaadhaa as immoo siqaa jala warri kaan jalaa siqaa. Deutschland! Deutschland! Stopp! Die Zusammenarbeit mit dem Ordner Abiy Ahmed! Keine Steuern vor den Autokrat Abiy! Stopp die Menschenverletzung des Oromo! Oromo muss mit allen in Frieden zusammenleben! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen keine Menschenverletzung! Wir wollen keine ethischen Konflikte! Die Regierung ist verantwortlich für ethnischen Konflikt. Freiheit für Jar Mohammed! Freiheit für Bekele Garba! Freiheit für Hamza Borana! Freiheit für Colonel Gamachu! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Deutschland! Deutschland! Stopp! Stopp! Die Zusammenarbeit mit Mutter Abiy Ahmed! Keine Steuern vor den Autokrat Abiy! Keine Steuern vor den Autokrat Abiy Ahmed! Stopp! Stopp! Der Menschenrechtsverletzung des Oromo! Oromo musste mit allen in Frieden zusammenleben! Zusammenleben! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen keine Menschenrechtsverletzung! Die Regierung ist verantwortlich für äthiopische Konflikte. Freiheit! Freiheit für alle politischen Gefängnis! Mootummaatu Nuuraan naftanyaa waliin Oromiyaa bulchuu hin danda'u naftanyaa jala buluun abjuudha sirni naftanyaa akkan deebineef qeerroon qarreen ni awwaala Abiy wajjin sirni naftanyaa ni awwaalama sirna nama nyaataa Abiy Ahmed ni awwaala Abiy aangoo gadhiisuu qaba Free Jar Mohammed! Free Bekele Garba! Free Hamza Borana! Free Abdi Gaza! Free all journalists! Free all Oromo political prisoners in Ethiopia! Justice for Hachalu Hundessa! Justice for Oromo people! Justice for innocent people! No justice! No peace! No justice! No peace! We demand peace! We demand
justice. We demand freedom. Germany, EU, UN, stop supporting Ethiopian regime. Germany, stop supporting Ethiopian regime. EU, stop supporting Ethiopian regime. Germany, stand for justice. No justice, no peace. Germany, stand for democracy in Ethiopia. Germany, stand for human rights in Ethiopia. EU, stand for human rights in Ethiopia. UN, stand for human rights in Ethiopia. No free, no fair election in Ethiopia without obvious participants. No fair election without Jawar participants. No free, no fair election without OLF participants in Oromia. Abiy Ahmed is illegal. Abiy Ahmed is criminal. Ethiopian government is illegal. Abiy must go. Gitu. Mereka sebenarnya Down, Abiy! Down, Abiy! Abiy Ahmed is the killer. Abiy Ahmed is the killer. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Down, Abiy. Down, Nabanya. Down, Abiy. Down, Nabanya. Down, Abiy. Down, Abiy. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Baqala Garba. Free Hamza Bora. Free Hamza Bora. Free Hamza Dita. Free Hamza Dita. Free political protest. Amamo neftanya afan shelagalun Hussein Amarifan adamanu keda afan Amarifatin adamanu keda መሸነፍ ነው። እጃችሁን ከኦሮሚያ ላይ አንሱ። ዲሞክራሲ ምርጫ እንፈልጋለን። ኦሮሚያ የጦርነት ቀጠና አትሆንም። አብይ አህመድ
አብይ አህመድ ገዳይ ነው። አብይ አህመድ ለፍርድ መቅረብ አለበት። መብታችን ይከበር። ኮማንድ ፖስት ከኦሮሚያ ላይ ይነሳ። ኦሮሞ የኦሮሞ ሕዝብ በቀየው በሰላም መኖር ይፈልጋል። አትግደሉን፣ አትደብድቡን። የሴቶቻችን መደፈር ይቁም። እኛ የምንታገለው ለዴሞክራሲ ነው። እኛ የምንታገለው ለፌዴራላዊ ስርዓት ነው። በፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ። ፍትህ ለጀዋር መሐመድ፣ ፍትህ ለበቀለ ገርባ፣ ፍትህ ለአምባ ቦረና። አብይ አህመድ ገዳይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ነው። በቀለ ገርባ አሸባሪ አይደለም። ጀዋር መሐመድ አሸባሪ አይደለም። ሐምዛ ቦረና አሸባሪ አይደለም። ኦሮሞውን አይወክልም። ብልጽግና ኦሮሞውን አይወክልም። ጀዋር መሐመድ መሪያችን ነው። በቀለ ገርባ መሪያችን ነው። አቢ ረጋሳ መሪያችን ነው። ፍትህ ለኦሮሞ ፖለቲካ እስረኞች፣ ፍትህ ለኦሮሞ ጋዜጠኞች፣ ፍትህ ለመሰረት ጣባ። እኛ የምንፈልገው ፌዴራላዊ ስርዓትን ነው። አብይ መስጎ Abi must resign. Yirko Oromo. Yirko. Adara warra dari rajistan ko. Irmanna akka dari keessa qabaachuu qabdu dari araarratti deebi'aati wanduuka adeemuu qabna. Yaada keenya tokko godhannee wanta abdii itti kan abdii yoo naa dhibee OMN dha horaa. Sababa ta'eef dammaqnee keessatti hiriira kana hirmaachuu qabna. Kanaaf nama ajjeesuun yakka akka ta'e, nama ajjeesuun wanjala akka ta'e isa kana beeksisaa jirra. Inni nu eddanatti dubbannu kun dhugaadha. Sababa ta'eef namoota dhugaa hordofaniidha nuyi. Kanaaf wanta itti qaanofnu hin qabnu. Ilmaan namaa yeroo miidhamu, ilmaan namaa yeroo ajjeefamu wanta waaqayyotti hin tolle hojii kana balaaleffanne. Sababa taaneef ofirraa buune dubbachuu qabna, himuu qabna. Kanaaf dammaqnee itti hirmaachuun nurra jiraata. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a war criminal. Abiy Ahmed is a
Benishangul Gumuz. Stop. Benishangul Gumuz. Stop. 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 Sahabat deh. Ma ini ganja. Kira itu. Berubah sedikit. Mait. Germany. Germany. Keti minta kabar. Minta kabarnya mau lalu nama kita. Hei milik tu lihat. Ayah iya apa? For justice. For justice. Germany. Germany. Stand. Stand. For justice. EU. EU. Stop. Stop. Supporting Ethiopian region. Region. EU. EU. Stop. Stop. Supporting. Supporting Ethiopian region. Region. Germany. Germany. Please. Please. Stand. Stand. For justice. For justice. No justice. In Oromia. No justice. In Oromia. No justice. No peace. In Oromia. In Oromia. Germany. Kabar, Germany. kabar, kabar. Stand for democracy. For democracy. In Ethiopia. In Ethiopia. EU. EU. Stand. Stand for human rights. Abdi, For human rights. In Ethiopia. Abdi. Apa kan dia berarti kan? Aduh, orang emang ni lalu. Stand. Stand for human rights. In Ethiopia. In Ethiopia. We are Oromo. We are Oromo. We need justice. We need justice. We are Oromo. We are Oromo. We need justice. We need democracy. We need democracy. Free. Free. All Oromo journalists. Journalists. Free. Akkuma argaa jirtan kan Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman biyya kanatti biyya Jarmaniitti argamuudhaan hiriira nagaa bahaniiti jiru. Koronaanis nama manatti hin hambifne lakkoofsi namaa hedduu baay'eedha. Namoota lakkoofsan kumaatamaan lakkaa'amantu iddoo kanatti argame. Cinaa deddeemee duubarraa amma duraatti isinitti mul'isuuf yaalii gochaa jira. Namoota kumaatamaan lakkaa'amutti iddoo kanatti argame dhugaa dubbachuuf yeroo koronaa kana yeroo namni hiriira bahuu sodaatutti hayyoota Oromoo mana hidhaatti dhiifnee nuti wanta hin jennu jechuudha. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoo kanatti bahaniiti jiru. Akkuma isin argaa jirtan kanaan lakkoofsi namaa sirri malee hedduudha. Akkuma arguu jirtan kana maqaan kee maaliif asitti argamte? Assalamu alaikum madagana. Ani Abdul Malik jama jirama. Hiriira Sagalee olkaasi. Gara fakkiirratti argamna. Hiriirri wani baay'ee faayoo qaba waan ta'eef waan isa guddaadha. Tokko jedhee rakko hayyoonni keessa jiranii jechuun guyyaa waa'ee nagannaa beelaatiin wal qabatee miidhaa isaanirra guyyaa qotobbaffa bitti jiran kana. Kanaaf nuti uummata biyyaatiif uummata Oromoo keessa jiranii akka isaan onnatanii gabbayanii hayyoota isaaniitiin ijaa bira ta'anii isaan achi keessaa dhaabafatanii itti isaan rakkoo ga'ee keenya magaalaa Tiraanfaatti keessatti hojjetu. Kanaaf waan hordoftanii kun keessanii godhatoomaa isinis nu jabaadhaa jenna. Galatoomaatillee.
Egaa akkuma argaa jirtan namoota kumaatamaan lakkaa'amantu iddoo kanatti argame dhugaa dubbachuuf yeroo koroona kana namni yeroo bahu ni ulfaata. Democracy, justice, justice for Oromo, justice, justice for all nations, nationalities in Ethiopia. Abiy must go. Abiy must go. Deutschland, Deutschland, don't support a dictator. Don't support a killer. Ethiopia